mustashfaa fi mana yaalaa fi mana yaalatti yookaan nama afaan beekuun dhabu akka biyya galuu barbaadutti bachuu barbaada. Reeffummaan kiyya akka biyya kee galuu waan barbaaduuf mala san baasa, mala siif baasa. Xalayaa barreessitee dhakaa balbala dura ho'itu jira jechuudha. Dhakaa akka bulkeettaa gabaabaa ho'itu jira. Dhakaa kana jala keettanaan jette. Anillee immoo xalayaa sii barreessee dhakaa kana jala kaa'anaan jette. Yoo qoshaashaa gattu yookaan isbaalaa yoo gattu dhakaa san ol qabdee xaleechisan jalaa fudhattee gara manaa deemtee dubbistee deebillee fiddee achi jala naa keettanaan jette waan rakkatte. Anillee immoo tuyyuu kan keessan fuudhee dubbisee deebillee achi jala sii kaahaa waan barbaadde si qarqaaranaan jette. Erga si micattisan walii gallee akkasumatti akka zubaalaa gatuudhaan dabdaabbee siisan dhakaa san jalaa fudhadhaa. Isinleen akka zubaalaa gatuun dabdaabbee kee. Hamman qabu dhiibbaan dubartii itti dhufu meeqa kan foogee irraa darbatamee dhufu fayyaan mana abaatee du'aan seelleen dhufu ulaa rakkoo kanaa eenyu nurraa cufu yoomii guyyaan durba kophaa baasuu nafu hanga rabbiin fedhee dukkanni nuuf ifu numatu rasilas waa kanatti nafu waa furmaanni dhufuunsa nafu abbiitti hirkannee yoonu waltaane Godaannisa maaliin ni fayyisa godaannisa yoomuma nu rambisa rabbi jira yaadda hiyyaaboo na dura guyyaa baruu haala kana sirraa jijjiira. Inshallah believing kiya namoonni like subscribe video ke share na gootan galatu marfadha waa sirreessa osoo jedhu didet na harkaa ta'e isa amma kana share naaf godha isin kabajaa isin jaalladha bakka guddaa isiniif qaba immorkadha beektanii achitti ka'ee jennaan immorkadha dhugaa baay'ee ribna qabee ture. Kunillee seenaa naaf haa ta'u hirribna qabee haay kala sar'a woon hojjanne borus nin qaxara kana durallee yeroo dheeraadhaaf adda ture jira ji'a lamaaf akkas adda turuun oolu jechuudha kutaa lammaffaa gallakkisee morkadhee tiin durumaayyuu ka viidiyoo raabutti jiru jechuudha kan liivii seenee osooyyuu waa sirreessu lakkaasaan bakka biratti tuqese'a bakka diileetii tuqeen beeku kan filannoon turbaasan gad tuqee tana buuteen dhabe sirreessoo jedhu nuyyuu foto achi jira malee viidiyoon dhabe naare kazaan lammata liivii seenuu hin qaanfadhe anufuma muka yaayu jechuudha innaa osoo ribina qabu viidiyoo waraabee rakkoo tokko qabu chaanaalilleeni kiyyaa isinilleeni kiyyaa ammaani isuma kana sheer naaf godhaa subscribe naaf godha na jajjabeessa na cinaa dhaabbadha inshallah kutaatti aanutti xumura khalaas ar'a garbatu hirmis baay'ee nashaaxan qabu kutaatti aanutti xumura ammaan immoo tana hundi keessan namni viidiyoon tun isin bira geetti share naaf godha maaliif jennaan chaanaalitii haarawaa yoo isin qarqaarre yoo an isin qarqaarre yoo nuti waliin qarqaarre wal qarqaarsee quucan arba hiitiin jenna yoo saqiyyoo akkas hin taane galma gahuun dandeenyu. Ashamaar kafuun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh qaqqaaliwan maatii ummajaabi kan taatan nageenyi keessan bakka isin jirte dachaa dirribiidhaan isin irra haa jiraatu isiniin jedha obboleewwan kee kan muslimaa kiristaanaa osoo kutaaf amantaan hin jenne hunda keessan ilmaan oromoo bakka jirtanitti nageenyi rabbisni haa baay'atuun jedha rabbi biyya keenya nagaa nuuf haa buusuun jedha duraan dursee akkasuma qophii kana dura irratti haasaa ture tokko jira innillee seenaa kee yookaan immoo mudannoo kiyyaa godaansaa jedhee eegaleen ture kutaa lamaa hojjedhee jidduudhaan mashguul waan ta'eef adda kutee
isa san amma itti geessu barbaada inshallah yoo rabbi laafise gabaabinnumaan seenaa halachi keessaa kan barbaadu namoota qofaaf osoo hin taane ofii kiyyaaf kan barbaada dhugaa dubbatuuf akka umrii namaa deemuun waan duraan dabrisan dagachaa deemne yaadattan yoo ta'e illee seenaa keessaa dagattan gaafa seenaa kan kee tokko yaadattee hinni madda jettu waa keessaa dagatta akkaataa tartiiba sallee haa ta'u wantoota sirra raawwataman keessaa waan dagattu jira sanarraa immoo ani seenaa kiyya kana dubbadhee chaanaala koo kana keessa ol kaahee yoo rabbi jedhee inshallah gaaf tokko ilmaan kiyya umrii hanga kanarra gahan mana kiyya keessa taa'ee maatii kiyya waliin taa'ee ilmaan kiyya zuuraa isaa kiyya kaayyadhee jechuudha naannaa kiyya kaayyadhee barreessee baasee akka dhaggeeffatan barbaada waan ta'eef asumaan immoo nuti shamarran biyya arabaa ba'aa baay'ee baadhannee dibbira dabarree jirra waa baay'ee obsaan bira kunnee jirra ba'aan dandeenye rabbii gaditti namni biraan danda'a yaadu jireenyi biyyoormaa nuuf madarasaadha mana barnootaati ni baranne ittis miidhamne waa baay'ee itti taane alhamdulillah ala kulli haal waan ta'ame sanuu ka lubbuun jirutu iyyuu kana taane jedhee yaadata malee meeqatu namni riyyoonni kiyya kam akka bahaniin galli lubbuun jirre jiran jechuudha kanaafuyyuu kanaan dura ka himadhe irratti bakkiin an itti dhaabbadhe namni rabbi isin laafise anaafillee hamileedha duuba deebi'aa daqiiqaa 14 bichaadha daqiiqaa 15 yoo guddate waan akkasiiti 15 akkasii dhaggeeffadhaan isiniin jedha laakinaatu kudhanillee ni jajjabeessa bakkee itti dhaabadhee mana arabaa seenee kanaan dura keessatti kakaasa jechuudha akkaataatti biyyaa ba'eenii ammallee deebi'ee hanga Saudi Arabiyaa seenee bakka ayyar maarifaa yookaan bakka xiyyaarri qubatu seeneen bakka na seensisanii fi achitti maaltu akka ta'amee magaazana ho'iitu jira achi keessa namni keenya akkamitti akka jiruu fi dhugaa isaan faayame maal na hodhaaf qabaatiin dubbadhee isanii fi haadhalleen isaanan gaafsan obboleewwan kiyya gaafsan magaazana san keessatti argisan dhugaa dubbatuuf haadhallee yaadadhu keessi keenya dhukkuba jechuudha baay'inni isaanii san laalee akka dagandaatti baay'inni isaanii dhugaa kana jedhee himuu hin danda'u jechuudha ulfaataadha deemee guyyaa 3 akka mana fincaanii yookaan hammaama yookaan mana sagaraan fayyadamne guyyaa 3 jechuudha malee kan taane ingirii mujaayib ilmu mana maataate guyyaa 3 mana hammaama osoo fayyadamne seedoo taate akkam taata guyyaa 3 dagaafa rakkiyarraa ba'ee guyyaa 3 lakkoofsise maaliif sababni hammaamni isaanii hundi isaanii hammaama isaanii ciraa saaluuna jira warra dhiiraatti jira ani sodaadhamu ani amala kiyyarratti yennaan mana fincaanii seenu balbala mana fincaanii san dura yoo namni taa'ee jiraate sodaadha danda'e olillee seenee danda'e fincaan dhaabbadan gaddeeba duuba deebi'a malee jechuudha asirra muudannoo iqqaba biyyo galee mana yaalaan dhaqee mana yaalaa gaafa dhaqu wama injiraami dubartiin gaafa heerumte uflaalti yoo amallifaa jijjiira uflaaluun mana yaalaa dhaqee gaafa mana yaalaa dhaqu wallaahi laazim seenaa dhugaati bada yaalaa gaafa dhaqu jechuudha doktoroonni lamaan tokko yaabbaa manaa kiyyaati baay'ee nama wal jaalataniif nama injiraami saalfadha nama mana laga manallee dhufe balbala hammaama dura ta'an jechuudha mana yaalaa kana balbala hammaama dura nama lamaan ta'anii ani immoo doktorri tokko fincaan fide jettee na ergitee jirti jechuudha kobbee natti kennite kobbeetti fincaan fide tokko jiru natti kennite na ergite yoo qabadhee akkana deeme akkana isaan balbala hammaama biraan akkana ala onni jira bakka mannaafashaa yookaan bakka itti qilleensa fudhatantu jira achi ta'an ekkamitti oseenaree bira dabree hammaama seenee gaduf qabee jechuun maaliif namitti worofaa qabadhee worofaa yookaan immoo salfiisee deemu kana qabadhee kobbee kan irraa qabee deeme waan ta'eef bira darbee hammaama seene gaduf qabee jechuudha taa'iqa eessaan fidi ani danda'u namni gaadidduu namaa safara kiyya jiraannan hammaama dhaqan fincaannan qabu akka namaa jechuudha khazaan hanga ture ka'ee namitti itti deebi'e maal taate naan jette
an reefu tana waddaadhe salaataaf manaa ba'e jedheen amma mutar yommuu sibiru dhufa manaa ba'e kalaas na qabuu didee jedheen barumsama wallaahi tureyyuu manaa irraa ba'e iyyuu jechuudha na qabuu didee jedheeni shawadee achi biraa bahee jechuudha jaalitii kee tokko waliin deemne immoo rakkinni kee maal inni beeytanii waan biraa osoo hin taane jaruma balbala san jiran saniif na qabuu didee bakka inni amala san waan qabuuf mana araballee deemee jennaan guyyaa sadiif ammaam namni siyyaa namni astaa majlis azira mugallat asimali ani sattamaama kanke indi dashan farjade alla deemee laalan ammaamne jiru kazzaan akkasuma guyyaa sadii ture booda ilma namaatii naaf gamtee booda dhibamee way du'a fincaan kale onna deebi'eetii way booda lubbuutii san halaakaa yoo jedhu namitti akka gaafa murteessee yoo gaafa dhufan afaan hin beeku an haarawaa mee maal jedhee haa gaafadhu namitti makana maal jedhee isii haa gaafadhu natti maamila maal haasa'ee gaafadha afaan maalitti dubbadhanuu isaanuu afaan akkasuma biroo haasan arabii kan yaa rabbii jira dhaabadhe jedha shuyinaan jetta akka nunatti godhatte yoo san na akkeessatti turan hagan afaan baradhelle jechuudha an jedhu kanaan na akkeessatti turan jetti naan jedha yoo san nanti gulii naan jedha haasaan akka bade ishaaraadhaan jechuudha jiraami duuba kiyyaaf dura kiyyatti garsiisee ammoo andi dusan ammoo an jibbusan itti garsiiste nagarsiisan maal godhare ilma namaa kararraa fagaatanii dhaqee eegeetiin fayyadamee waan kana dhugaa dubbatuuf dagachuun barbaadu ammallee deebi'ee jechuudha guyyaan kun dabree akkuma dabree eedin hin gahee eedin hin bahee nama bilbiluun hin jiru ganama boohaa galgala boohaa ganama boohaa galgala boohaa osoo akkas jedhu baay'ee huqqadhe lafee kana citee xaawulaan na biratti wanni qaba jechuudha waan tokko durmaanuu qal'oodha jechuudha amma taaftee qal'adhee jira waan ta'u dhabee kanas duudhaame kan jedhu mala maladhe keessatti akka bishaan bahaa gargaddaan qulqulleessaa kana qabadhe ammallee harka tokkotti fooxaa qabadhe akka karaa dhiirri deeman kun jiru siiba jedhan akkas odeessitti siiba jedhama siiba dhiiraa karaa majilisa baasee alatti nama baasu kana jechuudha achirra laxxi jedhee akka nama gaggabee dhaabbataa kufeetitti akka ciisu mala baafadhe gaafa akkasitti kufee ciise akka kayyatti dhufanii gaggabde jedhanii du'oodde jedhanii fuudhanii karaa marsee shawaan fidan mana yaalaa fidan mana yaalaatti yookaan nama afaan beekuun dhabu akka biyya galuu barbaadutti bachuu barbaada reeffummaan kiyya akka biyya kee galuu waan barbaaduuf mala san baafadhe sa'aatii ji'a ramadaanaa keessa sa'aatiin isaan itti hirribaa ka'an sa'aatii zuhuriidha amma akkasuma beeku biyya keenyaas ganama waan hirribaa ka'an sihaa ta'eetumaan akkasuma ta'eetumaan ka'ee sa'aatuma afur irratti jechuudha fudhatti baasuma girgiddaa qulqulleessutti jiru laxxi jedhee ciisee akka diriirfadhee ciisee jechuudha fuulan baafadhu harka sochoofadhu luka sochoofadhu dirra hin garagalfadhu sababni isaas maal beektani gaafa dirra garagalfadhu yookaan waatu luuxeen alaalaa jiraami feekiin kii kun yookaan fiilmiin kii kun harkaa gubataamee yaada jedhu kalaas akka gogee hafe ji'a ramadaanaa waan jiruuf mukayyifni bakka hundaa banaadha simmintoon baay'ee qorree jira simmintoo qorree yookaan walakkaa tokko dhiisuun oolan jechuudha tahaftee duraayyuu du'asan of baraaru bachira ciise tahaftee duusinetti yaa rabbi dirrinna qorree na tallaje amma humuu ka'aan jiru namni tokko ka'ee simbirboorri ilaal karaa kiyyan dabarre ana kiyyatti akkanarra wal fixanii gaggabde nurra duute ceeyyoon busanna fuudhanii ambulaansimaan fiiganiitti mamastee faana fidanii achirraan kalaas hin gala jedhee akka darbanii nagalchaasan barbaada naan tasaakkaane osoo naaf milkaa'inafe kazaan ammallee itti mudhiisee walakkaa garafee boodaa dhibee hafte fidda balee jedhee humaa kiyyaa ol ka'e dhadhaadheetumaan ol ka'e hojii kiyya eegalee akkasumas hojjas kun mucattii tokko hiriyaa kiyyaa isiin roobeedha jechuudha baalee roobeedha katamaadha isaan magaalaadha isiin sun ollaa san jirti ollaa manoorra hojjedhu kana jirti gaafa dhufu akkan argite mooyina argite jirti amma gaafa ina argite ramadaanni ba'een argite yoo na argitu ni gaddite jechuudha akkana jirtaa naan jetti gaafa dhuftu barsi arginaan jetti isaan narraas dhoorgan malee ansi argee walirraan dhoorgamu mucattiisu yoo dhuftu an balbalan baanuun beekan isaa waan ta'eef isin
akka nama kiyyaataati waan beekanii mala naa dhoyti yookaan waan na qarqaarti waan beekanii akka nu wal agarru barbaadan addaan nu eegaa turanii isiin kun onnee naan jette ammarraa naan jette ammala baasa mala siif baasa xalayaa barreessitee dhakaa balbala dura ho'itu jira jechuudha dhakaa akka bulkeettaa gabaabaa ho'itu jira dhakaa kana jala keetta naan jette anillee immoo xalayaa sii barreessee dhakaa kana jala kaa'anaan jette yoo qoshaashaa gattu yookaan isbaalaa yoo gattu dhakaa san ol qabdee xaleessisan jalaa fudhattee gara manaa deemtee dubbistee deebillee fiddee achi jala naa keetta naan jette waan rakkatte anilleen immoo tuyyuu kan keessan fuudhee dubbisee deebillee achi jala sii kaahaa waan barbaadde si qarqaara naan jette erga simcattiisanii walii gallee akkasumas akka zubaalaa gatuudhaan dabdaabbee siisan dhakaa san jalaa fudhadhaa isilleen akka zubaalaa gatuun dabdaabbee fi dhakaa jalaa fudhattee galgaloon taane yoo si qeessii dubbisee geesse kiyya rakkoo fayyadu irratti barreessetti madhaa kana jedhee himuu hin danda'u rakkinni gizeessanii jawwaalli hin jiru silkii nama bilbiluun hin jiru osuma akkasuma jennu amma mala naamante ammallee du'u adda naan jettu osoo silaaluu du'u adda buqqattee goydeedhaan jette goydee akkana jirtu gizees ergu naan jette wallee gizee yeroo biyyaa dhuftu akkanan jirtu naan jette goydee jirta obboleettii kiyya naan jette amma mala sii baasa ani qixxaa re'ootii fuuliti qabna nuti qixxaa alaafinnu kana bigaalarraa finnu kana waan akka toostii saamoolii kubsitamettanii yoo goggoge keeshatti walitti qabnee isaan re'ee qabanii gaxarii gara baadiyyaa fi warri ollaa kennaa kun jechuun makkiyaantu dhufteetii fuuti gaafa fuutu kana keeshaa qabattee dhufti keeshaa itti qixxaa galabbaxattee fudhattu qabattee dhufti keeshaa kana keessaa akka haliib suudii kana jechuun haliib suudiin kaartoonii tokko jiru kan birrii 5 kan riyaala 5 riyaala 4 riyaala hanga riyaala 8 tokko jira kaartoonii keessa haliib suudii jedhama haliiba san keessa akka keettee naa dhufne hin jaalattaa naan jedhan hin jaalladhu haliiba jedhu gommoo mi'iin jaalladhanii warri